Waldaan ogeeyyii seeraa dubartoota Itoophiyaa weellisaa Askee Dandashoo seera dura dhaabuuf yooyaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo ammaan tana dhaqqabee qabannee isiniif dhihannee jirra. Odeeffannoon keenyas waldaan ogeeyyii seera dubartoota Itoophiyaa weellisaa Askee Dandashoo seera dura dhaabuuf akka ta'e dhagahamee jira. Weellisaan kun maal balleessee akkasuma maaliif waldaan ogeeyyii seera dubartoota Itoophiyaa weellisaa Askee Dandashoo himachuu barbaachise kan jedhu waan odeeffannee qabna. Osoo gara odeeffannoo keenyaatti isin hin dabarsin dura namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis amma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Waldaan ogeeyyii seeraa dubartoota Itoophiyaa weellisaa beekamaa maqaa waltajjii Askee Dandashoo jedhamuun beekamu seera dura dhaabuun gaafatamaa gochuuf akka hojjetu beeksise. Waldichi ibsa roobii darbe miidiyaa hawaasaa gubbaa baaseen weellisaa Askee Dandashoo tibba kana dubartoota ilaalchise yaadni miidiyaa hawaasaa gubbaa qoodameen walqabatee isa himachuuf akka jedhu beeksise. Weellisaa Askeen tibba kana miidiyaa hawaasaa gubbaatti dubartii jaalalaan qabamte yoo nagarsiiftan nama hin duune isinittiin agarsiisa yoo jedhu dhagahameera. Itti dabaluudhaanis dubartiin dhiirarraa kan feetu gahumsa isaa dhaabbii yookaan rifeensa isaa fi dandeettii rakkoorraa ishee eeguu yoo inni qabaatedha. Kun immoo jaalala hin jedhamu jedhee jira. Waldaan ogeeyyii seera dubartoota Itoophiyaa ibsi inni kenneen haasaa isaarraa kan ka'e ta'uu ibsee jira. Dubartootiin dula jibbiinsaa akka gaggeeffamuuf gochuu isaatii jechuudhaan hawaasni gaddeera jedhe waldichi. Weellisaan kun amma dura weelluu dubartoota jajjabeessuuf artistoota biroo waliin hojjetame Hagaree Kasammaa jedhu irratti hirmaachuu isaatiin dubartootaaf deeggarsa qabu ibsuu isaaf akka dhaabbataatti beekamtiin kennamuu fi akka ture waldichi yaadatee jira. Ibsichi miidhaa dubartootaa fi daa'imman irratti raawwatu yeroodhaa yerootti dabalaa dhufu raawwanaanis malaan guddachaa sadarkaa yaaddessaarra gahee jira jedhe ibsichi. Yaadni namoonni tokko tokkoon kennamu ammoo miidhaan dubartoota irraan gahu akka hammaatu gahee olaanaa bahaa jedhee jira. Haasaan weellisaan kun dubbatee dubartoota qaamaan diinagdee fi barteewwan miidhaa qabaniin dabalataan dubartoota jumlaan farrajuun miidhaan xiinsammuu akka irraan gahu kan godhee fi dubartoota hedduus kan dheekkamsiisedha jedhe ibsichi. Dubbiin weellisaa kanaa fayyadamtoota miidiyaa hawaasaatiin kan qoqqoodame yoo ta'u dubartoota akka itti qoosamu kakaaseera jechuudhaanis himatee jira. Ija seeraanis yoo ilaalamu mirgi dubartoonni heera biyyaan argatan kan kabajaan isaanii eegame akka jiraatan labsuu kan sarbe ta'uu ibsee jira. Gochaan hadhaa bira darbamu kun booda badii guddaa qaqqabuuf hiree uumas jechuun fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa yaada weellisichaa wal harkaa fuudha irraa akka of qusatan waamicha godhee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoon qabannee isiniif dhiyaannee kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nujiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.